Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib isheen laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan isheen laayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Daqiiqaa yoo akkam baay'ate daqiiqaa 7-8 sirraan kan hafe baay'ate gaafa jedhame daqiiqaa 10 jechuudha. Olma sharafaati waan ta'eef dura barreesse ilaalee tanan irra deebi'ee dafee dubbadhaa jechuudha. Lammataan irra deebi'ee waan ta'eef dafee tanan dubbadhaa jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa gabaabduu namatti fudhata jechuudha. Waan galumaatti dhageeffatan jechuudha. Kun immoo viidiyoon kun baay'ee nama hundayyuu fayyada jechuudha. Keessattuu warroota Itoophiyaan haala jiraatanii gara Itoophiyaatti birii ergatanii jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa karaa Itoo bilaak maarkeetti yoo ergatan biriin jedhe kanaan biyya sana hamma ergata sana ittiin baay'ifatanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf birii Duubaay yoo jenne warroonni Duubaay biriin Duubaay hani jedhu kanaan diraama tokkichi meeqa akka ta'e birii isa ergatan sana baay'ifatanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti nama gaafachuudha dallaala gaafachuurra viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti akkuma beekamu kanneen Ameerikaan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan immoo biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni hundumtuu qaqannasanii jiru jechuudha. Biyyi hin qannannee jiru qaqannasanii jiru jechuudha. Kan biyya hin qannannee birrii Yemenii fi birrii Paakistaanii jechuudha. Isaan kun akkasuma hin dabalaniis hin qannasanii isaanuma birritti baay'ee xixiqqoo waan taateef hin dabalaniis hin qannasanii jechuudha. Isaan kun lamaan akkasumatti taa'u jechuudha. Okkamoo jabaate ji'atti yookaan torban 2 torban 3 yoo irratti yookaan yoo dabalee yookaan saantiba takka yookaan saantiba lama malee akkasuma jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa biyyoota ni qabadhee dhufe keessa biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 61 fi saantiba 01 jechuudha. Kun salphumatti qannasee jira jechuudha. Kan kaleerra qannasee jira jechuudha doolaariin. Akkasuma immoo doolaariin Ameerikaa tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaada doolaariin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 00 jechuudha. Kun salphumatti kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 39. Hoomarri haalli tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 51. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 86. Akkasuma Duubaayiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 93. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 26. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 67.
Bahareen diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 86. Kan itti aanu Joordaanii diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 09. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 46. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 84. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 33. Yuuroon tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 74. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 55 fi saantiba 46. Iswiis firaankiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 15. Koroonaan tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 91. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 02. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 23. Kan itti aanu Yemenii. Yemen rihaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 01. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas immoo Beeruut yookaan Libneen birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaanii, akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa tokko guutuudhaaf gana saantiba 44 barbaada jechuudha. Birrii saantiba 44 yoo itti daballee birrii tokkicha Itoophiyaa nuu ta'a jechuudha. Birriin Paakistaan akkasuma jechuudha. Birriin Beeruut irree akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenitti xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee paawundii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Anas irratti doolaarii 3 maqaadhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isa keessa garuu sadan kana keessa kan fudhatan ani 3 maqaadhee malee doolaaronni baay'eetu jira jechuudha. Baay'eedha doolaaronni. Sadan kana keessa garuu isin kan fudhatanii kan inni maqaadhee kana keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 01 irra eeggattu jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 26 jechuudha. Kana ta'a malee salphumatti
warroonni Joordaan jirtan diinaara miti jechuudha. Diinaara miti jechuudha warroonni mana jirtan. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libnanii paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin biyya sanaa akkuma jedhe baay'ee xiqqoo waan taateef Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti dhanga walitti deebinutti nagaa ta'a.